hundi maal inni galmi isaanii dhuma ergamni kennameef maaliin anaaf amma naa galutti ergamni kennameef jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Waan intarastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoo hedduudhaaf inni kan hamaan ija hamaan olaaluu qabu. Inni nu keessa jirus inni ala jirus. Karaa ta'een hojjetee karaa fedheen tattaafatee hojjetee ergama adda addaa qabaachuu danda'a garuu dhumni isaa galmi isaa jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiiga haa boora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba eegsisuu qaba. Hojii biraa waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaafii jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu yeroo jedhamu immoo maal jechuudha? Inni jalqabaa namni nyaatee buluu hin dandeenye nyaatee akka inni gochuu danda'uudha ol hojii inni jalqabaa jiraachuu hin danda'u. Uummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkate boqotti gadi qabate kana hamma tokko lapheessa ciibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne yoo hojjenne immoo hin danda'a. Ujumaata kanarraa adeemsa kanarraa fayyadameera jechuudhaaf maali? Namni agabuu bulaa ture har'a nyaatee buluu danda'uu isaa mirkaneeffate qofa. Kanaachi maal godhaaf dhaadannoon keenya? Gara laafettiin obboleessaaf ulfoofte akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga uummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jennee qabsaa'uu danda'u qaba. Qabsaa'uu danda'utu nurra jiraata. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya uummata kanaa haa jijjiirrudha. Waa biraa miti. Innoo garaa maratee bulaa jira, agabuu bulaa jira, oolaa jira. Dhaadannoon nuti dhageessisu maal godhaaf? Kanaaf namni beela'ee jiru, namni hojii dhabaa ta'ee jiru akka inni carraa hojii argatu yoo xinnaate nyaatee buluu akka inni danda'u. Adeemsaan immoo sadarkaa biraatti akka inni ce'uuf jireenya isaa fooyyeffatu gochuudhaan alatti hojii biraa qabaa'edha namni as jiru kun hundi. Hojiin biraa ergamni biraa sinii kenname jedhaan amma dubbachuu. Ajandaa biraan qabnu gatiitti kaffallee jira uummata kanaaf jennee itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jira abbaan barbaade nu harkatti balleessuu hin danda'u.
si bulchinaa si gaggeessinaa maal si goona jennee isuma irratti deebisnee yakka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amuun kan irra jiru. Ji'a 7 booda har'a wal gaheetu kana fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo goone edda namni meeqa beelaan rakkatee booda jecha. OPDO du'aan addawaawiidhaafis faayidaan qabu. Laamishoftuun OPDO biyya kanaaf faayidaan qabu. Wanti rakkoo ta'e inni hojjetus inni hin hojjennes jimlaadhumaan wal faana oofama. Waluma faana hin hojjennee waluma faana abaarama. Waluma faana akkas ta'ee sana ta'ee kan jedhamu jechuudha. Amma kuni guutummaatti dhabamsiisneerra jechuu yoo baanne illee namni calalamuu jalqabeera. Namni ofii isaatiin hojii isaatiin hojjetee fi qabatamaatti mirkaneessi akkaataan itti jajjabaachuu danda'u. Kan rakkoo keessa gale immoo deeggaramuu akka inni danda'u. Kan deeggarameen fooyyofne immoo iddoo iddoo isaa akka inni qabatu gochuun jalqabameera. Namni baay'een jibba walirraa qabu hin jiru. Jaalala addaas walirraa qabu hin jiru. Kan walitti nu fide qabsoodha. Uummata kanaaf qabsaa'udha waa biraa miti. Sana jechuun immoo hooggansa mataatee murtii murteessuu qabda. Nama hojjete jajjabeessa, nama hin hojjenne, nama balleessu adabaa yoo ta'u baate hin ta'u. Hooggansi xiyyeeffannaa kennee akkas goonee cimee maalirree kan jennu garuu jeneraalli adda waraanaa tokko hunda keessatti galee diina hunda fixuu hin danda'u. Utuu gootummaa akkamii qabaate illee gootaa oliyyuu utuu ta'e hin danda'u. Kan hin danda'u maalin raayyaa isaa sochoosuu yoo danda'edha. Eenyuun eessatti bobbaasuu akka qabu sammuu akkamitti akka qindeessu dhiyeessii isaaf barbaachisu saayikoolojii isaaf barbaachisu hidhannoo isaaf barbaachisu ilaalcha isaaf barbaachisu hidhachiisee bobbaasuu yoo danda'e qofaadha. Uummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkate boqotti gadi qabate kana hamma tokko lapheessa cibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne yoo hojjenne immoo hin danda'a. Bakka carraa kana argannee jirrutti akka carraa ta'ee seenaa ta'ee uummata keenya hamma dandeenyu waan dandeenyu walitti namni namarraa eegu hin jiru. Hamma dandeenyutti halkanii guyyaa hojjetu.